Oromo namni sagalee kiyya kana dhageette namni sagalee kiyya dhageette viidiyoo kiyya kana please dhageeffattu malee bira hin darbin. Assalaamu alaikum akkam jirtu ummata kiyya qaaleef gaarii yoo akkuma beekamu April 20 April 20 jechuudha geemii gurbaa Eertiraa Idris Niqniq kaampaanii waliin qaba sinigalee hundumti keessanuu ka sagalee kiyya kana dhageettan jalqaba irratti tiktokiin kiyya guddaan kaleessa osoo laayibirra jiru na darbe waan ta'eef warningii qaba hundi keessan koppiliinki yeroo 5 10 hamma rabbiin isin laaffise na godha itti aansuudhaan du'iitti na godha itti aansuudhaan hiriyoota keessan nitti sheerii na godha ka itti aanu mootu April 20 galgala akka Itoophiyaa sa'a 4tti tapha beellama geemii qaxaroo isa jedhan guddaa san Idrisii wajji qabne waan ta'eef hundi keessanuu koota irratti na argama waan dandeettan godha akkuma beekamu Idris barreen gaddaa mubaarakiin hin mo'ate dhiyoo kana hiriyyaan isaa soddaa mooyate ibsishaa hin mooyate akkas ani karaa keessatti illee nama kadhachuu hin saalfadha beektanii asirratti badaa fakkaadha malee ani keessa namatti nama kadhachuu hin saalfadha namni sagalee kiyya kana dhageettan akkuma waan nama keessan dhufee isin kadheetti bakka ilaalaatumaan koottatiniini ani yoo gurraacha illee yoo Eertiraa sanirra anuma isinii wayya hundi keessan ilillee irraa kaasa hamma humna keessaniitiin taaptaabii naa godha waan dandeettan na bira dhaabbadha innaa shannifaallen inshaallah himmoona koppiliinki du'iitti sheer gochuu hin dagatinaa isinii jechuudhumaa fi thank you so much nama guyyaa san April gaafa 20 wal argee mooyatee waliin gammadu rabbi nu haa godhu galatooma ulfaadhaa waddaachawallo